في جارلي waaqayyo siniif haa baay'atu hordoftoota mul'ataa tuubii akka mul'atanii nagaa keessanii bakkuma turtanitti nageenyi koo toluu qaree isin biranaaf hagoo siniin jedha. Hordoftoota koo har'aa waan qabadde isin dhufe asitti gazariidha qulqulleessee jira jechuudha. Shunkurtii fi akkasuma qullubbii adii dinnichaadha jechuudha. Wannan hojjechuu barbaade kuduraa sambuusaati jechuudha. Kun sambuusaa kanarraan hojjechuudha. Agaruma viidiyoo fitti na wajjin turaadha isiniin jedha. Walitti deebinaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Kun hordoftoota kiyya akkanumatti qopheessee jira. Kosbaraa fi baaduunii shunkurtii adii fi shunkurtii diimaa dinnichaas akkatti cicciree jira. Kanas akkatti cicciree jira jechuudha na wajjin tura. Asitti immoo shunkurtii kiyyaan xabbasaa jira. Akkatti bilcheessee warradhee zayitiitti godhee amma immoo zayitiitti godhaa jechuudha. Karootni itti nagaa jechuudha. Asitti immoo akkuma agartan maal jira kun immoo kana filfila soodii fi qurxummiidha jechuudha. Kan ammatti godhu jedhu suuraa gaduma viidiyoo kiyyaatti isin jira hordoftoota fi kabajamtoota koo walumaan hojjennee xumurra har'a nu wajjin tura. Soogidda xiqqootti godha akka dafee nama bilchaatuuf jechuudha. Kana qabuudha fi kaarootii naa qabuudha fi filfila soodiidha. Maaliidha? Kun maaliidha? Akka laayyeetti kun bututu jechuudha. Maaliin kun booda waan ani dhadhaatti godhu zayitiitti hin baay'atu jechuudha. Ittiin baay'isanii amma shunkurtii adiin itti godha jechuudha. Maaliif dinnichaan itti godhuu fida waan ta'eef bilcheessee jira dinnichaas. Kunooti amma walitti deebisaa jechuudha hunda isaatiiyyuu.
gahiin akkatti bareedee jira. Bahottuu amma akkanatti godhee jechuudha. Nan cufaa jechuudha. Kusbaraatti godhe. Kun akkatti bareedee jira. Dhadhaa yoo itti duubee yoo itti qophee'u nan cufaa jechuudha. Akkatti bareedee ba'ee jira. Isiniin jedha.